Nu haftee gootati talleenjisoo diigaa nu haftee nadhiitii warra sabaaf dhiigaa kanaaf lafaa kaate qeerroof qarreen arse tan dandeettii jaraa addunyaan dabarse. Edaa arsiin har'as goota baay'ee qabdi nadhii dhabne malee haa baddu kaa dhabdi haa taatummoo jira nu keessa mul'ata nu ilmaan isaattu seenaa isaa dubbata. Qeerroof qarreen kan kee tokkummaan dammaqee imimmaan rakkataa har'a irraa haqee aadaa keessan dhaalle saba ofii gargaaruu hojii keessan kalee dhaloonni hin haalu karaa isin baaftan nus irra adeemna shakkii tokko malee bakka yaanne geenna. Akkasi qeerroo koo akkasi kaa qarree tokkummaaf jaalala akkanaan agarre warra ufii quufee qomuu hin daganne kan kutaaf amantiin saba hin laganne seenan gaaran diigamne awwaaltee akkam goota bara baraan jiraatee uf barsiisa dhaloota. Seenaa gaarii hojjannaan eenyumtuu sirraan haqu akka buqqee hin cabu akka dhadhas hin baqu. Leenjisoo goota koo goota ilma diigaa waggaa 8 guutuu facaafataa dhiigaa eeboo kee qarattee diina kee ariitee daandii ati saaqxeen dhalootaa bariite. Anfaarsuu fi mitiyaa bada jarana nama ajaa'iba hojiin goota kanaa akkamitti eeboon qawweessan qolate nus ilmaan isaati tan inni horate. Dhagahaa Oromoo dhagahaa ummata seenan dhoysaan qabu diinatu dubbata dhugaa goota kanaa nuti maaliif haalla maqaa isaa kanaan galma seenaa jaarra. Gaafii tokko qabna jetti qeerroof qarreen talleenjisoo diigaa waltajjiin jiraanan namuun dhaqa fiigaa waltajjii gubbatti maqaan goota kanaa maaliif hin kaafamne kennaa gootaa tahee maa hin badhaafamne jedhanii dubbatu keessatti gungumu an ol baasee hima sobaan dibbeen tumu. Jabaadhaa ammallee yaa haftee leenjisoo maqaan keessan adda hojiin keessan gaarii adeemsi keessanis gaangima zinnaarii asiifachi maqxan saffisaan adeemtu iddoo rakkoon jiru hususii dhageettu wayi hususii qofaa yoosuu bira geettu. Ulfaadha. Hedduu nama boonsa nama gammachiisa hafteen ilma diigaa abdii horachiisa rakkataa qarqaara beelahaa nyaachisa kanaafuu hamilee jedha barbaachisa. Joolleen leenjisoo diigaa tun goojjoo jibbaa diiganii jaalalaaf jaara mana nama rakkoon gombisi ol qabuuf deeman ganaa aabboo harki murameef harmee harmi murame sanniin irraa dhalanne ilmaan jara sanaati nus kanaaf wal jaallanne. Diinaaf waliin kenninu nu waliif mana caallaa hortee sikkoof mandooti ta'u caaleef bullaallaa. Harma tokko muranii tokkicha hafe hoonee rakkoof hin jilbiifanne akkasiin diina moone. Haftee leenjisoo diigati ilaali galmee seenaa isa harki murameef ciqilee tahuu feena. Akka tulluu birbirsi mataa gubbaan biqilee nu keessaa mul'attanii nutti hortan hamilee. Leenjisoo faarsuun kenna gandummaan qabnu dharraa naafxanyaa fardaan reebee gonfoo buuse matarraa harka kennuu didanii gumaachan lubbuu qaalii jira siidan aanoleen itayyaan bu'ii ilaali. Harkaaf harma muramee siidan achi dhaabbata gumaan jaraa hin hafnu dhaloota baafata. Oromoof bu'aa buuse har'es warri galataa arsii faarsa yoo jette jechatu si hanqata osoo tokko faarsitu kasan caalu dhalata. Hafteen gootaa gootuma taati edaa har'as dhaloonni qubee hafteen nadhii gammadaa osoo nu lubbuun jirru qomoon koo rakkoon badaa jedhanii wal kaasanii waan qaban arjoomanii rakkataa gammachiisan nuuf haa galatoomanii. Galatooma. Miseensa garee kootii moggaasa maqaa guddaa maqaa waamuu dadhabus qaqqaaliiwwan koo hunda keessaa muraasa waamuun natti tahe dirqama warri keessaa haftanis naa gootan kaadhiifama. Garee nuuf hundeessitee tan afuufte ulullee mucattii warra shaashee galatoomi culullee. Hedduu si dinqisiifadha'ee obsa keeyaa abboo hunda daddeettuun talaa ulfaadhumaa yaa jaamboo. Roozif Zabibaa qaalii ziyaadii afaan dammaa Madiina fi Fariidaa boombii dhaloota ammaa. Abbaa walaloo fuufuu roozii kuweetiif boonii itti gaafatamaa fi Ahmaddiiniin fa'akaa warri nuuf ta'e doonii. Maammannuur kayaasiniif abdii cululleef zubee tokkummaaf humni keessan alagaa garaa gube. Misraa Muhammadiif Maryam Tanaasirii nu addaan hin baanu shira feete shiri jettee wal qabattee oromtittiif haanin rihaana fi iftuun jirtu tarree taanin. Ooroo kushinaaniyyeef abdiyyee koo qaalii hayaat binti islaam samiiraanis jirti koottu galmee laali. Biiftuu ooruuf urjii kaalidii fi suusii roozaa oromiyaa umrii turaanuufi.
hayaatii fi naanaatii Oromoo kan sabaaf jiraattee gammachiiftu qomoo. Qeerroo Idriis Hawwii Muhammadii warra soban beekne kan dubbatu adii ol jennee jiraannan taanu namaa gadi. Miseensi koo baay'ee wayi lakkaa'ee fixaa ammas takka jirti Oromtitti qaalii mucaa arsii lixaa. Miseensota keessaa qaalii tokko dhabe abdii kiyya gaarii isa shorxaan qabe osumaan waliin guyyaa kana fedhu nagayaan naaf gali malee homaan jedhu. Hunda waameen fixuu asumatti dhiisaa warri keessaa haftan abshir isin kiisaa. Jaalalaaf tokkummaan hunduu wal kakaasee mucattii rakkattuu takka rakkoo baase. Nama ajaa'iba waa'een garee kana Samiiraa jedhamti mucattiin jarana ijaaramuu garee kanaa iyyaafattee qarqaarsa namoomaa dhuftee nu gaafatte. Nutilleen hin dinne waamicha dhageennee Samiiratti qabnee suuqii keessa keenne. Kan ijatti tolu kan nama hawatu soba hin sehinaa kunoo suuqii bantee jirti dalagatu. Arrabsoo ofiitti ofii hundumaa mootanii hedduu galatoomaa qeerroof qarreen arsee kan kana gootanii ulfaadha.